namoonni fagoorraa wallaggi nagaan hin jiru misoomni hin jiru namni bahee galuu hin danda'u jedhanii yaadaniif kun ragaa guddaa natti fakkaata. Godina sadii deemne ummata keessa deemne magaalaa Naqamtee annuura sheerri jirra amma karaa bitaas karaa mirgaas akkuma agartan ummatatu guutee jira. Ummata keenya ummata jaallannu ummatatti guddanne ummata nagaa jaallatu ummata hojjetee dhamee jiruuf jireenya isaa fooyyessuu barbaadu ummata akkasitti ummata Wallaggaa jechuun ummata beekumsa hawu misooma hawu jaalala hawu yaadaan abboomamuudhaan wal dhaggeeffachuudhaan guddachuun akka danda'amu ummata amanuudha. Kana waggaa baay'ee booddee as deebi'ee ummata kan akkaataa kanaan ilaalee magaala kan akkaataa kanaan miidhagee bareedee gaafa ilaalu gammachuun natti dhaga'ame baay'ee guddaadha.